hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Danqaan siyaasaa Liibiyaa keessaa kan yeroo ammaa gara sabatiinsa dhabuuf mootummaan lama biyyattii keessatti gara uumamuutti geessuu mala jechuudhaan aangawaan gameessi tokkummaa mootummootaa tokko kaleessa akeekkachiisaniiru. Tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimmootii siyaasaa Roosmarii Dikaarloo tattaaffii jaarmichi gochaa jiru gola nagaa eegumsaaf ibsaniiru. The Libyan executive is facing a crisis that could, if left unresolved, lead to instability and parallel governments in the country. Qaamni hojii raawwachiisu kan Liibiyaa furmaata yoo hin argatin rakkoo sabatiinsi dhabamuuf biyyattii keessa mootummoonni lama jiraachuutti geessuu mala. Tokkummaan mootummootaa rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Filannoon sun hanga danda'ame hatattamaan akka gaggeeffamu qaamonni dhimmi ilaallatu bu'uura heeraa irratti akka walii galan kaayyoo keenya jedhan. Dikaarloon akka jedhanitti haalli jiru hanga yoonaa tasgabbaa'aadha. Garuu yaaddoof muddamni siyaasaa hammaataa deemeera. Rakkoon siyaasaa Liibiyaa kan boodanaa ka jalqabame filannoo pirezidantummaaf ka paarlaamaa akkasumas falmii kaadhimamaan pirezidaantii eenyuun ta'a ka jedhu irratti. Lammiiwwan Liibiyaa miliyoona 3 ta'an filannoo irratti hirmaachuuf galmaa'anii turan. Bara 2011 erga hoogganaan abbaa irree kan yeroo dheeraa Mu'ammar Gaadaafi aangoo irraa kaafamuun ajjeefamanii booda sabatiinsi dhabamuun lolliif giddu seeninsi alaa Liibiyaa keessaa hammaatee jira. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii kamisa har'aa waamicha gargaarsaa Jarmaniif dhiheessuudhaan paarlaamaa Jarmaniif haasaa dhageessisaniin walabummaaf gabrummaa gidduutti ededa haaraatu ijaaramaa jira jedhan. Kanaaf ededii kun immoo guyyaa guyyaadhaan akkuma boombiin tokko Yuukireen irratti darbamaa deemuun akkuma tarkaanfiin tokko fudhatamuu dhabuun guddataa adeema jechuudhaan Zeleniskiin haasaa viidiyoon dhageessisaniin dubbataniiru. Gaazii uumamaa Raashaa deddeebisuuf yaadamee ka tureef kan yeroo ammaa rarraafame piroojeektii ujummoo 2 Jarmaniin deeggaruu ishee qeequudhaan Jarmaniin nageenya Yuukireen irra yaaddoo dinagdee ofii dursiti jedhan. Gara keessanitti fuuladeeffannaa ujummoon kun lolaaf qophaa'uu ta'uu isinitti himnaa jedhan Zeleniskiin magaalaa marfamte kan Yuukireen gama kibbaa Maaripuul keessa ka jiru mana tiyaatiraa siiviilonni 100 lakkaa'aman keessa dahatanii jiraniif Raashaan samiirraan haleellaa raawwatte jechuun Yuukireen beeksiste keessa tattaaffiin lubbuu oolchuu itti fufee jira. Kaampanii teeknooloojii hawaa Maaksaar jedhamuun ka gadhiisame suuraan saatalaayitii naannoo sanaa akka mul'isutti barreeffamni ijoollee jedhu afaan Raashaan lafa mana tiyaatiraa sana ala jiru irratti barreeffamee mul'ate. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii roobii kaleessaa koongireesii Yuunaayitid Isteetsiif haasaa dhageessisaniin pireezidaantii Joo Baayidaniif Yuunaayitid Isteets aangawoota Raashaarra ugguratti dabalaa akka ka'an akkasumas gargaarsa waraanatti dabalaa akka godhamuuf gaafataniiru. We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. Safuu Awurooppaa fi kan addunyaaf qabsaa'aa jirra. Maqaa egereef jecha wareegama lubbuu baasaa jirra. Kanaaf har'a uummati Ameerikaa Yuukireenii qofa otoo hin taane Awurooppaa fi addunyaan dacheen kun itti fuftee seenaa keessatti haqa akka mirkaneessituuf gargaaraa kan jiran. Zeleniskiin Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaanii Yuukireeniif godina balaliin irraa dhorkame akka tolchan irra deebi'uun yaadachiisaniiru. If this is too much to ask, we offer an alternative. Kana gaafachuun guddaadha yoo ta'e filmaata kan biroo dhiyeessina. Caasaa ofirraa ittisa akkamii akka nu barbaachisu ni beektu. Caasaa farra misaayilii kan S-300 fi caasaa walfakkaataadha. Uummata keenya walabummaa fi dachii keenyaaf eegumsa gochuudhaaf xiyyaaronni dandeettiin isaanii aviyeeshinii cimaa gargaaramuuf qaban hagam adda waraanaa irratti murteessaa akka ta'e beektu. Pireezidaanti Baayiden godina balaliin irraa dhorkame tolchuun Raashaa waliin kallattiin walitti bu'iinsa dhaqqabsiisuu waan danda'uuf durumaanuu fudhatama dhabsiisanis seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets garuu filmaanni kabroon akka jiru dubbatu. Riippaabilikaantichi Senatar Raappoortmaan akka jedhanitti caasaaleen farra misaayilaaf farreen xayyaaraa hedduun kanneen milkaa'ina qaban kan akka S-300 jiru durumaanuu qabu akka itti gargaaramanis beeku. Caasaa ofii isaaniif eegumsa gochuuf meeshaa kan akka misaayilatti dabalaaf kabroo barbaadu jedhan. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets gaaffii Zeleniskii kan uggurri itti dabalaaf daldala alaa Raashaar akka kaa'amu gaafatan simataniiru. Pireezidaanti Baayiden gargaarsa namoomaaf deeggarsa waraanaa Yuukireeniif akka oolu kataasisu seera $13.6 kibxata darbe mallatteessaniiru.
kooriyaan kaabaa naannoo piyongiyaangitti caccabaansaa adda faca'uunsaa kan himame misaayila furguggifamee utuu hin milkaa'in qilleensa keessatti dho'e ilaalchisee callistee jirti. Sabaahimaan mootummaa haala mudate ilaalchisee yaadan kennine. Sabaahimaan biyyattii sila kana dura misaayilli furguggifamee borumtaa gabaasa garuu waa'ee misaayila furguggifamee hin milkaa'in hafee galmee wal dhahaa qabu. Misaayilichi buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa kooriyaa kaabaarraa dhukaafame yeroo xiqqoo booda qilleensa keessatti dho'e jechuun waraanni kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Dhaabbati oduu kooriyaa kibbaa yoonhaap akka gabaasetti dho'iinsi sun kan mudate fageenya kiiloomeetira 20 erga ol ka'ee booda rakkoonsaa maal akka ta'e hin beekamin jira. Se'ool keessa kan maadheffate caasaan oduu kooriyaa kaabaa madda gamasii wabeeffate caccabaan misaayila furguggifamee magaalaa galma mootummaa kooriyaa kaabaatti argame jechuudhaan suraaleef kanneen ijaan argan tuquun gabaaseera. Rookeettiin sun bakka namoonni itti heddummaatanitti furguggifamuuf dhiisuun hin beekamne garuu caccabaa sana qofaa otoo hin taane summiin rookeettii sana keessaa bahu balaa uumuu mala jechuun hayyoonni akeekkachiisaniiru. Waraanni yuunaayitid isteetsi tarkaanfii sana balaaleffate. Kooriyaan kaabaa gocha jeequmsatti dabalaarraa akka of qusattu gaafatee jira. Waa'ee fashaluu dhukaasa misaayila sanaa garuu hin ibsine. Aangawoonni yuunaayitid isteetsi kooriyaan kaabaa yeroo dhiyootti saatalaayitii hawaatti furguggisuu fakkeessuudhaan misaayila baalistikaa ardii qaxxaamuru yaaluu akka dandeessu akeekkachiisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.